Yooyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa kodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe godhaa viidiyoo gaafa laaltan hundi keessan like godhaa please. Egaa har'a wanta haaraadhaan dhufe jechuudha. Innis akkuma beekamu torboota kana keessa obboloota biyya Saa'ud Arabiyaa keessa jiraatan rakkoo gurguddaatu qaqqabaa jira jechuudha. Egaa rakkoo kanaaf furmaata kan ta'u tokko uumamadha. Innis immoo namni kamuu miidiyaa kan qabu miidiyaa isaa irratti ba'ee iyyachuu qaba jechuudha. Wanta kana mootummaan argee gaaffii keenyaaf deebii ta'uu qaba jechuudha. Egaa akkuma beekamu obboloonni keenya baay'een gara biyya Arabaa gaafa dhufan kan sammuu isaanii dhabanii kan bifa isaanii hir'atanii kan madaa'ee kan immoo cabeetu gala. Egaa kan ta'u waan hunduma keessattiyyuu galata isaa jennee galata waaqayyoo jennee fudhannee daddabarsaa turre. Yeroo ammaatti immoo Araboonni lubbuu ijoollota keenya akka miidhaa jiranidha kan argaa jirru. Kanaaf immoo furmaanni kan yoo jiraate mootummaan biyya keenyaa nuuf birmachuu qabaa jennee sagalee keenya fuunee iyyachaa jirra. Mikniyaatum nuti ijoolleen biyya Arabaa jirru mootummaafis hin hojjenna, maatii keenyaafis hin hojjenna. Akkamitti mootummaaf hojjenna yoo jettanii sarraatanyaan kamuu gaafa hojjetu damoozarraa kan citu jira gibira jedhamee jechuudha. Amma gaafa birrii gara biyyaatti ergannu baankiin kan kutu jira. Baankiin kan kutu eenyutu fudhata? Mootummaa fudhata. Nuyi mootummaafis hin hojjenna, maatii keenyaafis hin hojjenna. Gama lamaaniinuu nuti nama faayidaa qabudha jechuudha. Sinii galee kanaaf mootummaanii nuti akka miidhamnuuf maaliif zimmi nu jalaa jedhee iyya keenya kana nu dhaga'uu qabaa kan jennudha jechuudha. Nuti ijoolleen biyya Arabaa jirru iyyi nuti iyyannu yoo jiraate